أنا جمعت سيتشو فاني مو مبارك نجرا مبارك جرتا مو بي يقول أجي نفا ويا سني كوي دي فما أسيني جوا كبيرة جبادة وجو جدا نمبا فيديو ساعتي دي دمي فرتا ما كيسر بسار ما كيسر بادارة أما غرغار ستي غرغامي أما لي إيه غلامي مالي غرغار شكونه ملتو أوكي أصلي ننجرو غلطة نجراتي أيه نوا مرا كونغ إيه غلا وجوري غلا ميرا كوبلين كي غلطيسا إيه غلا وري گيفتي كابتن نو كيسا بوش غودا گيفتين باري عليول كاسا guys كوبلين كي غودا وانين دبچو بربادي مالتو جرا سيتاني نوتي هندي خينياو ني بينا مباركيس راتشينيس ورا اسر جرو ورا غرغارچيس نوستي ورا گيفتي خنوس ني بيخن جاست نموت اف اكا افتوف ميكا ادا ميلينا لما في ميكا غوري اكستي ميلكنيسني في اما فكنا اكسي ايفا غونيس لا اخر غرغارسا ديمني مالي سنتي فكاتا اوكي اصلي وانا دي لغوستكم خغالي سغوري هانكنا خمرتي خمنا من نسني مرتا خمني مرتس عنكنا أكاسي جنة ومتى بيبسني نمرتس قولوني دندين جست أكمن أكا دفع أمس نمني نغرغاروف نمنيس أكا دربوف غافي نموتا هدوان تيب نمني نغافتي عن خيسان نغغ وان بودا إبسنو نان نو إبسا جان جست غافي ومتى نتيهم دي خينيهوني بينغر ومني أكا بروفي موبي أنا من دبچو بربادا غرتوما Agaan jirtu Mubarak. Ani gaafadheen jira. Mubarak keessan gaafadheen ture. Yaa osoo dhumanni ibsee gaarii dha. Malee waan an dhagayeerraa isiniif ibsuu nan danda'a. Garuu inni ibsuu danda'a jedhee yaada. Yoommoo Copy linki share godha ammas tap godha okay akka manni wanni jof nama hedduu bira akka ga'uuf. kaleessa miliyoona lama qabxii shanirraa turre miliyoona lama qabxii shanirraa turreeti miliyoona sadii qaqqabuudha gaafa jennu sodaannee baanee jechuudha riippoortiin akka malee baay'atee namnis hir'ataa dhufe. Sorry, copy link godha sanima sirriidhe miliyoona lamaa fi meeqa ture? Miliyoona lama qabxii shan ture kan wanti irratti walitti qabame jechuudha. So miliyoona lamaa fi qabxii shan akka ta'u akkasitti uummataaf milkaneessine kara gargaarsatti yoo gorreewu just hanqana nu amma harkanne hanqanaa isin biraan harkanne maal jettee sanyii? Gara doolaaraatti immoo gaafa hiikamu inni mana galuu fi wanti hojjetanii walumatti doolaara 13,000 fi 140 walitti qabame jechuudha. Yaa doolaara 13,000 fi doolaara 140 waan bareeda harkannee jechuudha. Okay. Yaa namni kana walitti qabame. Kana walitti qabame just namni illee nuti ni beeknaan walitti qabame just uummanni gizee bareetti qabame just namni gammachuudhaan gargaarsatti akka deemuuf jechuun waan irratti ifaajne kaleessa waan irratti dadhabaa oollee fi itti bulle akkuma baranii fi malee namnis gaaffii waan gaafatee fi waan biraatiif miti copy linkiif share godha. Akkas. Nagaa jirtu. Welcome doctor. Doctor Will. Akkam ooltan nagaa jirtu Oromoo. Nagaa jiraatani. Okay. Gargaar yaa gargaar maal sagalee Nasra miutu gori ka. Nasra miutu gori. gargaarsatti seenu deemna wannidha waan kaleessa harkanne uummatatti ibsaa jirra kanuma waan itti jirru amma asli Meeqa argatan?
Maal jechuun meeqa harkattan jechuun meeqa harkanne. Meeqa argatu. Meeqa harkanne. Angaleena dhukkuba Nirumaan. Sagaleen ka'ee nuti deddeebi'aa jira. Doolaara 13,000. So hedduu walaa waan bareedaadha hojjannee jechuu kaleessa yaa warri akkasitti buustanis thank you so much. Risiita finnee isin garsiisnaa ifaajee isin gootan bakka jechuun uummata keenya bara gisee hunda dhaabbattanii kabajaa fi jaalala isiniif qabna dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi. Thank you so much uummata koo. Isin galateeffannaa qofa osoo ta'in hundi keenyaaf. Akkasii miti maa hostan dubbadha. Odaa duraan dubbannu Oddaan har'a mirqaana qabdi natti daawwaltee bakka ati hin jirre natti hin tolu kottu jettee haa galatoomtu. Sodaa dubbadhu be. Ani maalan dubbadhaa kaleessa yaa wanti kaleessa asitti goone baay'ee nama boonsa. Dhugaa dubbachuuf gargaarsaaf akkasitti walitti qabamuu danda'uun waan tokko. Amma fakkeenyaaf otoo asirratti boo'ichaaf teenya ta'e ani dhufee hin bo'uun ture. Akkas taanee jennee otoo boo'ichaaf teenye ture. Anas furtaa'ee hin bo'uun ture. Garuu uummanni keenya akkas ta'eera akkas ta'e sagalee ta'e eenyu fida sagalee taadha. Mootummaan kanan beeku waggaa sadaffaadha barana. Uummata kanarratti jechuudha. Ishi immoo Oromoon hunduu quba qaba jechuudha. Sagalee ta'in taayitii boo'ii na boossisiidha. Bakka uummata keenya irra kuni ga'eera kottaa gargaarsaaf teenya. Isa kanatu solutioniidha. Na kaleessas almost miliyoona 2 sassaabne baay'ee nama boonsaa dhugaa baay'ee nama boonsaa baay'een isinitti boone hundumti Oromoon hunduu waan danda'u uummata kana bira dhaabbachaa jira. Kun immoo caalatti nama boonsaa ammas har'as waan sana ni goona. Kun immoo caalatti nama boonsaa jechuudha. Ani baay'een gammade garaan koo baay'ee gammada. Galatooma sodaa qillee taamii kabaja keessaniif immoo galatoomaa sinis. Yaa bareeda egaa yaada kennataa jiraattanii ammallee wantoonni sirraa'uu qaban baay'eetu jira akka yaadatitti. Dhimmi uummata keenya uummata Walloo dhimma siyaasaa miti. Dhimma namummaati. Dhimma jibbiinsa Oromummaati. Isa mootummaan quban qabu jettanii fi doktoriidha. Ogummaan kiyya dhukkusataa yaaluudha malee gareen minaamini kanarraa bilisaa warri mootummaallee haa galatooman gargaaraa jiran sagalee keenya dhagayanii. Ani ijoollee mootummaa keessa jira warra risiitii 100,000 ol natti ergan baay'ee jira. Asirratti yoo hundi jenna aangorraa fa'aari amuun malatii galee isuma dhugaa isinitti himuuf yoo ta'e jechuudha. Even warri ilaa haga abiyyitti connectii qabu maqaa dha'uun barbaadu isuma dhugaa rabbi ashkaabatu himti wallahi. Warra risiitii 200,000 natti erga jira aangaa'onni gurguddaa karaa keessaa kuni maali quuqama Oromummaati. Seegalee kanaafi warri mootu abiyyiin fa'aa mormoree akka kun sanyiillee akka tileenca gadhiisaara. I respect akka doktorii tokkotti jechuudha. Gareen gamaa hundi keessanuu jaalala guddaan isinii qaba. Isin kabaja warri aangora jirtanis warri nu bilisoomsuuf bosona jirtanis warra bosonaa gargaaraa jirtanis inni akka polotikaa naxaanii ammallee jaalattanii jibbitanii akkanumatti isin gargaara. Thank you. Kanaafi wanti sirraa'uu qabu nuti akka ijoollee TikTokitti keessaayyuu akka Mubaarakitti. Wanni sirraa'uu qabu mubeen gizee fere bar mi'uut godhatee tiriin suuqii fa'aa deemaa hin jirtaa mubee as jala? Hin jiru. Mubaarak. Waa nyaachuu deeme asli. Waa hin beelee natti fakkaate waa qammasuu deeme. Maa inni uummanni illee dhufee kee asii Mubaarak Musammaa illee waamu maannoo sun. Koas been intala koina bila Asfai. bila Mubarak bila Abo amma fi nyaatee baay'ee soba beelli wayitu hin jiru naawuta. Happy, thank you so much. Amma ani da si affere kuftee na biraan deemne.
Mudi isinii qabata.